Jira jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show torban kanaa nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna. Gammadaa Show kan torban kanaas kunoo eegalee jira. Gammadaa Show torbaniin keessummoota ajaa'ibsiisoo bakka adda addaatii barbaadee gama keessaniin gahaa jira. Egaa kunoo guyyaa har'aas immoo torban keenya eeggannee walitti deebinee jirra. Daawwattoonni fi hordoftoonni keenya hundumtuu mana keessan teessanii akkasumas gama YouTube'tiin fi biyyoota adda addaa teessanii warri daawwattan hundumti keessan nageenyi keenya irra deebiidhaan isin haa ga'u. Akkam jirtu isiniin jenna. Gammadaa Show torban kanas ammoo bifa addaa fi haala addaatiin nama hedduu ajaa'ibsiisaa tokko qabatee isiniif dhiyaatee jira. Namni kun eenyu laata? Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa keenya torban kana otoo isinitti nimiin dura ammoo torban kana keessa Gammadaa Show wajjin wal qabatee viidiyoowwan adda addaa miidiyaa hawaasaarra deemaa turan. Keessumaa gama TikTok'tiin, gama Facebook'tiin namoonni hedduun Gammadaa fakkaata, Gammadaa Show fakkaata, daa'ima xiqqaa Gammadaa Show xiqqaa Gammadaa Show lammaffaa argamee naan jechaa jiru. Mee viidiyoo amma isin affeeru kana ilaalaati daa'imni kun dhuguma ana fakkaata moo hin fakkaatu laata isa jedhu waliin deebinee murteessina jechuudha. Gammadaan kunkummee sirba reejiiduu duuba dhaabbate bullukkoo adii uffate kabibbo. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argitanii daa'ima kana akka kootti uffatee jira. Akkuma isin argitanii akkuma koo kana maxaxarii yookiin kishaafa godhatee jira. Waan hundaa guuttatee jira mucaan. Almost asuma dhufee show hojjechuu qofatu saafe malee waan hundumaan fakkaatee jira. Egaa mucaa kana wajjiniin fuulli keenya, ilkaan keenya, iji keenya, fuulli keessi, mataan, rifeensi keenya waan hedduun waan wal fakkaatu wayii natti mul'achaa jira. Egaa shakkii nama baay'eeti. Mucaa Gammadaatii laataa jechaa jiru. Mucaa Gammadaa miti. Gammadaan daa'imman biraati kan inni qabu. Mee gara fuulduraatti immoo maaltu beeka? Mucaa kanas asitti affeerree isiniif dhiyeessuun keenya. Namoonni biraan Gammadaanis kunkummee sirbee ture. Mucaan kunis immoo kunkummee sirba. Gammadaan kunkummee sirba reejiiduu duuba dhaabbate bullukkoo adii uffate kabibbo. Lamaan keenya iyyuu carraan nuti kunkummee sirbuu keenyaa fi xiqqoo immoo jira miti ree akkaataan nuti itti kunkummee sirbinus immoo namoota kan biraarraa xiqqoo addaa jabina shubbisaa kanas nurratti waan argaa jirtan wayii natti fakkaata. Buna sin dhugaa, buna jaallataa mucaan kun akkuma sin argitanii anis baay'een buna jaalladha. Egaa waan inni wal fakkeessu baay'een jira jedheen amana. Yerootti aanu immoo mucaa kana barbaannee stuudiyoo keenyatti finnee immoo waan waliin haasofnu ta'a. Egaan daawwattoota keenya sponsoroonni keenya guyyaa har'aa ammoo Itiyoo Telekom, Ilillii Grand Real Estate galatoomaa jennaan. Maarree torban kana nama jabaa, nama hangafa, nama aartii Oromoo keessattii fi akkasumas wallee Oromoo keessatti immoo gahee guddaa qabu hangafoota keessaa tokko kan ta'e walleessaa hedduudhaan kan baay'ee jaalala uummataa argate nama guddaa kabajamaa nama durii. Hiriyaa jaalatoo manni gaara duuba yaa saba koo abshirni bariiti yaa saba koo abshirni bariiti kan jedhe. Akkasumas walleewwan isaa hedduu mimmi'aawoo fi sagalee hedduu bareedaa sana waliin wallisaa hangafaa fi jaalatamaa kan guyyaa har'aa keessummaa goonee isiniif dhiyeessine Afandii Muummee Siyyoo. Baga nagaan dhufte Adeero. Welcome Adeero. Gammadaa ol aanaa Adeeroo Gammadaa ol aanaa. Akkam. Baga nagaan. Jabaadha. Akkam. Naguma. Nagayuma. Noori welcome. Abshir. Jenneera. Abshir Adeeroo. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekom irraa. Ilillii Grand Real Estate
warreen ulaagaa liqaa guuttan baankii Awaash waliin haalli isiniif mijatee waan jiruuf manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Afandi Muummee Siyyoo baga nagaan dhufte. Gammadaa ol aanaa baga nagaan. Cheers jedhu. Cheers. Akkas. Akkana kuna. Bareedaa miti. Maqaa keetu gubbaa jira. Xiqqoo ofin jaaladha kanaaf maqaa kiyya sirrii. Lakkiif jaalachuun dirqama bar. Egaa baga gara Gammadaa shoottis nagaan dhufte akkasumas gara biyya kee jaalattu Oromiyaa fi Itoophiyaattis nagaan dhufte. Galatoomee deero. Egaa Afandi Siyyoo, Afandi Muummee Siyyoo jedhan maqaan kee kun adda maqaa nama hedduurra maqaa addaa tokko qabda. Afandi maal jechuudha? Muummee illee ni beekna. Siyyoon immoo maal jechuudha? Namni hedduun immoo baay'inaan kan itti siyaamu Siyyoo siin jedhan. Dhugaa. San yogguu siin jedhan sitti tola Siyyoo. Natti tola ninja because maqaa Oromooti original. Isin biratti Sayyoo jettan. Sayyoo. Sayyoo jechaan nu biratti Siyyoodha. Isuma sanii bar. Okay. Siyyoo jechuun Sayyoo jechuun. Sayyoo jechuun. Afandii jechuun maal jechuudha? Afandiin dubbiitti haasawa Turkiiti. Turkiirraa dhufe. Afandii jechuun maaster jechuudha. Atoo jechuudha malee maqaa miti. Okay. Silaa maqaan turre waan. Namni keenya kun waan islaamummaan hubuu dhufe waan jaallatuufi xarafuma qabatee ceha. Afandii nu baasan wanni ajaa'iba Indoneesiyaa keessatti hin arge ammas Afandii. Maqaa biraa kan Indoneesiyaa keessatti nama isaan barsiisan nama islaamni guddaan jiru Indoneesiyaa jira. Namni porofitiin takka taatu ka porofitiin ergatee taatu takkan dhufne naggaadumaan dhufe islaama ta'e biti. Tanaaf jecha isaanis xarafuma fudhatan afaan arabaa kan maqaa takkaan arge Indoneesiyaa keessa antariinii jedha. Antariinii jechuun afaan arabaatti na argitaa jechuudha akka maqaa isaan biratti amma. Afandiin isa kan. Kanaaf garuu namni hedduun baay'inaan kan itti si beeku Afandii Siyyoodha. Afandii Muummee Siyyoo. Muummee kana eessatti gidduudhaa balleessite. Muummeen tun laadhamma Mahammad Yusuf Yosef jechuudha bar. Yusuf kana cufa afaan amantiiti. Akkuma Gabra Mikaa'el Gabri Tinsaa'ii jaan. Nu biratti afaan arabaa ni oromeessina. Muummee Mahammadii bar. Muummee kan jedhan kan afaan Oromootti. Muummee ka jaalladha. Mahammadiitu muummeedha. Ahmadiitu Ahmadi. Sigatee? Iliyaasiitu Illu nu biratti. Ni oromeessina. Afandii Siyyoo amma akka maqaa wallisaatti kun akka maqaa artistiin qabatu tokko akka Alii Birraa fa'aa kanatti immoo maquma ganama sii ba'e garuu. Lakki maquma kiyya. Maquma kiyya. Afandiidha. Ati maqaa artii qabdu. Abbaan kiyya muummeedha. Wanni akaakuun kiyya Siyyoodha. Afandii muummee Siyyoo Wadaay Waariho Laangee Muudane Raare Holo Garaadoo Hariiroo gaafa nuti ijoollee nu dhaabanii akka oromummaan sirraa wanti hin jenne akka isaanii nu jaaran. Egaa ati nama magaalaatti dhalatee waan kanan beeku jette magaalaatti dhalatte kun magaalaa kamii daawwattoonni akka magaalaa Dirree Dhawaati. Dirree Dhawaa. Dirree Dhawaa. Dirree Dhawaatti egaa guddinni kee ijoollummaan kee akkam ture akkamittiin dabarsite ijoollee magaalaati ati Dirree Dhawaan magaalaa hawwituudha magaalaa ajaa'ibaati baha kanatti magaalaan hangana ga'u hin jiru ammallee taanaan magaalaa biyya kanaa keessa. Dirree Dhawaatti wanni jiru dhugaa keetii adeeroo. Sabaafi sablammootaa ture. Multicultural. Tanaaf jecha sinixxaaleen bakka lamatti argama jedhan. Bahara xarafatti yookiin capital citytti argama. Isin amma capital city keessa jirtan. Nuti immoo bahara xarafa karaa Jibuutiitti markabni dhufu karaa saniin dhufa wanni haaraa arginu. Tanaafi dur zamana Haile Sillaasee
guddura jalqabe ambaasiin Itoophiyaa cufa Dirreedawaa ture. Achi turan. Booda yoo xiqqaate namni afaan sadii beeka yoo heddummaate afaan shanfaa beeka abbaan kee afaan torba beeku ture muummesiyyoo. Achitti. Second War 1945 xabaqaa ture abbaan kiyya. Nama barate. Takkaa marxoon uffannee nama baantaloon uffate koofiyaa qabu baakoraan deemee jechuu kiyya yaa booda dammaqaa ture. Tanaafi Oromummaa keenya qabannee hafne. Yoon dogoggoree na sirreessitaa baandii arfan qal'oo warreen hundeessan keessa jirtaa jedhani. Akkamimee waa'ee baandii arfan qal'oo waan kana nuu himi. An dhugaadhaa an baandii arfan qal'oo keessa hin turre. Baanduma keessa hin turre? Baanduma keessaa hin turre an. Arfan qal'oo dhuma. Waan an barri uguun sirba jalqabe wallee adareettiin jalqabe barra. Wallee adareetti jalqabee wallee 70 takka faatiin baase wallee adaree. Wallee adaree. Walluma adareehu. Afaan adareetiin wallee 71. 71 baase. San booda 1971 irraa hin wallee Oromoo jalqabe. 1971. Akka faranjitti. Akka faranjitti. Maaliifii nama kiyya kana ka soloqe kana harkeetiin booda namni kun hin baranne maaliif an gaazexaa isaa hin taane jeetiin tanaafi sirbi kiyya cufa ka qabsooti. Nama kiyyaaf waan takka himuuf malee artistii guddaa tahee maallaqa harkadhee maqaa kanaaf hin dhufne qabsoof hin dhufe. Wallee na biratti qabsoo. Itti himuuf hin dhufe. Sigaltee booda qabsoonis namni si afeeru hin jiru. Atumaatu if afeera. Qooda kiyya bahuuf hin dhufe. Achi keessa booda dhiibbaa hedduun na gahe. Ana wallisaa jabaan ture wallisaa adaree. Akkamiin nu dhiista jedhanii na jaalatanii. Yeroo sana arfan qal'oon ni jira. Siitu ittiin makamiin immoo jaratti sin makne. Laal akka ture. Arfan qal'oon 1962 dhaabbate. Hogguu dhaabbate sodaa kiyya tokko jira. Ummata arkitee arfan qal'oo kana gubbatti sarkilaa dhaabbate. Arfan qal'oo oguu jaamman guddoo jira akka Ismaa'il Galmoofaa Muhammad Ibrahim Wadaay jaanii jarri kun Abubakar Abdusalaam Haji Musaa jarri kun ummata Faransaawii barate. Arabii beekan Ingilizii beekan. Shamaddi feerratti tireenii Jabuutii fi Dirree Dhawaa dhufu isaaniitu itti manaa jira. Dammaqiinsa qaban Faransaawii baratan. Jara kanaatiitu arfan qal'oo sana jalqabe. Maaliif namni keenya guusan naannawa tuulamaa kanatti macaafi tuulamaa ture. Yamarra daajjaa maabar jedhan. Achi keessatti waan hojjetan. Dirree Dhawaattis arfan qal'oo jedhanii muuziqaa jedhanii achi keessatti waan dhaamsa dabsiifi waan godhan qaban. Booda manguddoon san karatti rashalaman laal. Cufti isaanii. Amma jara kana keessaa tokko Muhammad Abdurrahman Raaree kan jedhanii jira. Obboleettii tiyya qaba inni. Dur teeppii 4 track jedhanii inni beektaa kana naannoo teeppii haada qabdi. Osoo kaaseetuma xiqqaa kanaatu guddaa ture dur. Sirba arfan qal'oo cufa waraabee qaba inni. Joollumattiin dhagayaa guddadhe wanti kana. Dhagayaa guddadhee sirba arfan qal'oo kana sirrittiin beeka. Sirba adareetis baandii ture. Sanis akka gaariittiin beeka. Afaan lameen kana beekeetiin ka'e. Booda baandii takkaa ture asitti aduu birraa kan jaaniin. Aduu birraa kan jaaniin sun Dirree Dhawaatti anaa fi mucaa takka Hamid Muhammad Liibaan jaaniin. Walaloo akka gaarii barreessaa walleelee akka gaarii rabbiin uumaa kenneef. Amma baandii san keessatti 90% ka sirba barreessu isa ture. Tokkos Mukbil jedhaniini kubbaa miilaa kana danda'a.
amma baandiin tun kubbaas ni taphatti muuziqaas taphatan kubbaa kanaaf barbaadan isa kanaas jara anaa wajji nam sadii taanee egzaamiif nu yaaman egzaamiif hogguu nu yaaman an xiqa choliin qaanfadha hamidoo sanii fi mukbil fudhatanii an na darban na darbinaa nama baandii aduu birraa qacaramu qacaramuuf maallaqa illee siif kennanii bar maallaquma kee kasaltaa hin qabu mindaa jaalalumaan wallee oromoodhaa guddifachuuf achi keessatti argamuu kabaja gosan booda baandiin hararii kun dhaabbatee adiibaat jaama naayaman hogguu naayaman kaaffamesiin ta'e achi keessatti akka sanitti baandiin aduu birraadhaa soorii hanga ja'an takka ga'een gaafaanan gaafate wallisuu jalqabde wanti ta'e guddaa wallee jalqabatteen achitti wallisuu jalqabde yaadatamte niin beeka nu jedhe min mutti khalshi bijma tichena kazash tibaki binle minaganesh maal jechuudha maal taate min mutti khalshi maal narraa taate ha itti rakkattee boochu maal narraa taatee rakkattee boochaa jechuudha. Jala afaan adarees barachaa deemaa ka afaan oromoo walleen kee jalqabaa kanan dhaga'ee awaash nama shokkisaadha jedhan. Dhugaa. Walleen kun garuu baay'inaan Alii Birraatti ittiin beekama wallee kana. Dhugaa. Siituu dura sirbe moo Alii Birraatti dura sirbe? Alii Birraatti dura sirbe. Akkamitti wallee kee jalqabaa ta'e? Okay, akka kiyyaaf akkamitti jalqabaa ta'e osoo wallee hararii kana wallisuu akkamittiin sirba oromoo kana wallisa jeeti rakkachaa ture. Hogguu san reediyoonni harar ni dhaabbate. Sababatti dhaabbates waan biraati. Dipaartimentii takka keessattiin hojjedha. Ammaan usumaan dalaguutiin sirba Alii Birraa kanaan wallisa. Awaash nama shokkisaa yaanni hiriyaa nama boochisaa. Namichi tokko salaale taatu wallagga taatu hin beeku. Achi taa'aa na dhagaya. Hogguunan wanti je'inis gurguroo je'eetuma hawaashuma kana waan biraatti osoo sirbuun dhagaye. Awaash keessattan argee kuruphee lakkuu harma hoosistuu ofii kan akkam jirtuu tangarree na baatee na boochiftuu abbaan boora shooleetii. Taniitiin abbaan boora shooleetii shaggeen tiyyamaa jettaa shaggeen kan abbaa bira ooleetii. Kabboorta maamoo sorsoo kabboortaa duraan dhumni guuduru yaada shaggee dhatee dugdatan si baadha shurururuu jedha. Tana barreeffadheetiin. Namicharra. Barreeffadheetiin that is my first song. Egaa ijoollummaatti kanatti keessa dabarsite kun wallee qabsoodhaafan itti fayyadama jettee gara qabsoo oromootti seente. Eegas jireenyi wallisummaa magaalaa Hararittis Diradawaattis naannoo sana keessatti ture siin waayillan kee warreen amma kunoo arfan qalloo keessa jiran hojii wal hubannoo qabdu turtanii waliin hojjettu turtanii walitti dhufeenyi keessan akkam ture Alii Birraa fa'aa Alii Shabboo fa'aa yeroo Alii Birraan akka ijoollee biyyaatti wal beekna. Osuma deemnu an hogguun artistii Harariidhaa guddaa hogguun ta'e Alii Birraa wajji fees lafees walli dhufne. Amma maaltu ture anaatu wallee Alii Birraa sirbuu jalqabe gitaaratti. Hogguun sirbuu inni sirba takka baasee sirbisaa namni hedduu taphachuu hin dandayu. Because osoo taphattuu fireetii sadii fi kana seenta gitaaratti. Very hard. Jabaadha. An sanii sirbu booda biyya keessatti kaaka sagalee Alii Birraa qabu akka isaatti gitaara dha'u ja'anii namni haasa'uu jalqabe. Guyyaan Alii Birraan dhufee jiruu itti hima mucaa akka keessa kaatu jira. Minaaminoo ja'anii manni guddaadha. Alii Birraa kana ilaaluufiin dhufe. Kophee namni hulaa biratti guutee akkuma masgiida bakka itti seentu hin jiru xarafa saniin taa'e. Mucaan san dhufee jaaniin. Alii Birraan. Mee gitaara achi geessaaf jee haa taphatu.
بوت سربسني دويف اوكي كوتو أديرو نبرة تايجي قويا سني بود أنا في إني أدان ولين بان أكان غفات تلالته يجور أنغفخية أنغفخية تيشرخية إسافي علي شبو هجو إسان سربن خبجاف جيتارن قبو أن إسان برتي إيجاتي كو عمرين كيسن إركما دلما كان جلا سوران كيسن سي علي برافي علي شبو والهمت تنيجر تنقل نجر سورة بريدة بودا خبجافي جيتار إسان برن لو جلا ديميتين دراما دوار بودا قويو وانت كان برئيسان الرا قويو أكما نمني هدو لغايتين موسيقى ولين أندرو دور ولا اللي برا كانين سربو هقول اللي برا جيتار دوي سربو ديفرنتي قدان أركا أما ديفرنتي سنبر بادو تيسينان akka inni taphatu sanitti taphatu exactly dalagaan ta'e ture akka fakkeenyaatti waan fudhattee ilaaltu nama si dura jiru university kiyya ture waaw eegasi wallee carraa waliin wallisuuf argattanitti wallee afaan oromoo dur jechu dur barasan wallisne garuu zamana san CD turre nooma keessa deema gaafte yaada faffacaasii naannee kuni akkamittiin dhufe deebitanii waliin wallifnu jettanii yaadannoo sanaaf moo akkam ture sirba kana anaatu baase diyaatoonii fi paantaatoonii qabara walitti tadaaqala waan jedhan beeysaa wal make kalara sadii fiddee hogguu walitti mayte kalara biraati ba muuziqaa akkasanii ta'e بودا علي بران تندقى وو أفندي سيودا موسيقى هاريا أرومو كيسا في ديجي سابيكا غا موسيقى سري بيكا جئتي أكساني توجي سربيل مينو يادة چيسي موسيقى سنة سغالي لشكولي شربي فجاسي ميناني لشكولي ممرتونا تسيسيناني ترارارارارا جلبان سفلا بديس خدت يا ناني لشكولي ممرتو خدت يا جالالي برويني دلوتا وبدي مالولتا ركوتو نقرتا سمالو ما فستا نياتي اللي نقوي في ما نفلتا الريب اللي دبي ما نجلا أستا الريب اللي دبي ما نجلا أستا لشكودي شربي بفجا سناني لشكودي ممرتونا تسي سناني جباني سيدابي أسخوتي أناني لشكودي ممرتو خوتي أجالي ولا لونكن ولا لو قتي بولاتي متي تيسي تي بولاتي ولا لو كنا نابر رئيسيس عبد الله محمد جاني أستراليا جرا علي براو جنيني فول كيسنس يقولون مثلالو والفكاتا نمن اللي جا ربي لبوسا جنتنا كننسيسو إيجاني بقطع أساس نمن أكفا كينيات أكانغفات علي برام براجرا جرا فودورات لالو تقصي فنان كيسن إبنما كيبين كيسن اللي دوري جالكابي والفكاتا even clippi sanarratti yeroo laalamtanii waan bakka kamtu alibiraadha bakka kamtu afandiidha kan jedhan iyyuu bitaa namatti gala yeroo baay'ee namni akkasini jedha bakkeetti guyyaa takka hoteela takkaan bule dirreedhawa booda breakfast qabanii miti ganama dhuguu gad bu'e dubri amaaraa gurguddoodha yaangii miti na laalanii suma koflan ماس كان نالدي كفلان بودا الناقلة دلاس اللي نينجين إني يعني بالراوند من نينجين إني كو كموت تملسوا بالبلد يعني إيجا أديرون أما كاني أتلفته بيا أستراليا رادفته أستراليا كنا وقتني صدمن كنا أولي فاتشو مجراتشا تورته أستراليا أكملتين ديمتي ركون waa'ee wallee Oromoo kana siyaasa Oromoo kana keessatti involve godhanii sirbuun biyyaa si baafteeti moo akka carraa hojiidhaan gara sana deemteeti moo imalli kee akkam ture akka bitaa Austraaliyaa rakkumaan baasee malee jiruu barbaadaaf jiruu akkanaa biyya alaa ni jira jennee yaadne jiruun biyya teenyaa ala kaa jiruu nuti hin fakkaatu guyyaa nuti baane kun 1977 akka faranjiitti
1976 Jabuutiin firiidama argatte wanti irraa. Faransaay irraa. 77 an huguun seenu amata duraa firiidamaaf wantiidha Jabuutii kabajuuf nu yaaman. Booda aadaa Oromoo uffannee koominitii Oromoo ture wanti Jabuutii keessatti caayaa Oromoo jedhaniin. For first time meedaa bakka kubbaa itti taphatan san aadaa Oromoo agarsiisnee achi keessa dhaabbadheetiin wallisee guyyaa san. Guyyaa san gammachuu akkamii Oromoon qabaachuu turte yoonni isiin jee namantu. Maali gammachuun? Reediyoo biyya alaatti nu dhagayaniidha. Gammachuun keenya. Biyya biraatti afaan keenya dhagahame. Jabuutii keessatti afaan Oromoodhaa bakka meedaan kubbaa itti taphatan guddaa kana keessatti dhagayamuun akka bilisummaa takkatti. Ganda Oromoodhaa guyyaa sanoo dhayxee nyaataa fi dhugaan firii ture gammachuu. Jibuutii irraa gara Itoophiyaatti hin deebine jechuun deemte? Hin deebine. Sanumaan? Ani achitti hojii xiqqashoo takka jalqabee baatii torba dalageetumaan achirraa Saa'udii seene. Saudi Arabiyaa seenee faashin diizaayinariin dalaguu ture achitti. Faashin diizaayiner? Dalagaatii duraanuu. Waaw! Yaa faashin diizaayinerii huccuu vaalii ka aruuzaa fi veeloo kanaaf dalaguun ture. Huccuu qaqqaalii sanaan dalagaa. Kanaaf siyyoo wallisaa qofaa miti diizaayinarallee. Takkaahu wallee ittiin hirkanne aan. Walleelti maallaqaniin barbaade je'ee takkaa hin yaadnaas numaan baasa malee kiyyarra. Keetuma yoo boorsaadhaa baaftee malee. Amma bar kilippii ati argitu kana cufa saantiima takka kiisa kiyyan seenne. Beekamaadha. 30,000 40,000 numaan baasa wanti kilippii. Maaliif muuziqaan Oromoodha akka jabaattuuf. Nuti uummata dursanii bar. Cuma jirra. Saawudii irraa gara Awustiraaliyaa seente? Lakki Saawudii amata 7 taa'eetiin. Achirraa Ijipti dhufe ammas amata 2. Achirraa in Awustiraaliyaa deema. Maal United Nation Head Office Ijipti ture. Saniifiin achi dhaqee. Egaa gara Awustiraaliyaa eega geesse booddee amma yeroo baay'ee beekamaa wallistoonni biyya kanarraa bahanii bakka wayitti yogguu koominitiin Oromoo walitti qabamu sagantaan Oromoo yogguu jiru afaanuma Oromoo wallisaniituma deebi'anii san booda namuu jireenya isaa jiraata. Ati garuu eega Awustiraaliyaa deemte booda baandiiyyuu achitti gama hundeessuu baandii hundeessanii baandiin kee I think Abbaa Bokkuu baandii jedhamu. The first African band achitti hundeessitee namoota biraallee qindeessitee afaan Oromoo faranjiifis isa gurraachaafis addunyaa guutuuf wallisuutti fufte. Akkam ture milli sun? Wanni ture gaafaan Awustiraaliyaa seene walleentii asuma raawwattii jeetii yaade. Kana booda wallisuu nan dhaaba jettee? Hin jiru namni afaan kana hin beeku. Jeetiin booda hosteela jedhanii gubii alaarraa dhufne. Bakka qubsiisan? Bakka qubsiisan sanitti nu fidanii nu barsiisan achitti. Afaan Ingiliziin wali barachuu barbaadu, jabeeffachuu barbaadu. TV'tti ammaas haala uummata Awustiraaliyaadhaa kana cufaa nu barsiisan achi keessa. Booda addaraasha guddaa takkaa jira. Addaraasha san waraqaa fidanii maxxansan achitti. Nama muuziqaa beeytan as kootaa jedhanii. Chiilirraa, Uruguayirraa, South Africaarraa biyya cufatti waliin dhufne namni muuziqaa jaalatu cufa. Namuu meeshaa takka takka qaba. Ka gitaara dandayu, ka beez dandayu, ka dibbee dandayu waliin dhufne amma. Taphadhaan jaan. Akkamitti walii gallaga amma namuu hara qaba. Booda usuma jennu sirba takkatti wal taane. Sirbi sana addunyaatti feemasa laatiinoo irraa dhufte sanitti wal taane cufti keenya amma ni beekna walleessan wallisuu jalqabne idoo jirri dipaartimentii keessatti nama nu erganii nama muuziqaa baay'ee danda'u laalaa jedhanii namaatu dhaabbatee nu laala. Nu laalanii anaaf intala South Afrikaa takka nu fudhatan. Ati gitaara keellee qabattee jirti? Gitaara kiyyaasiin taphadha.
piyaanoo koordiyoollee siin taphadha guusan. Nu fudhatanii Footscray Art Centeritti showuu isinii goonaa jedhan agarsiisa. Akka mi'aan afaan Oromoon taphadha. Muuziqaan bara afaan addunyaatiin an jedhan fuffarsaa dhagayuu kiyya. Waaw! Ka'anii qopheessanii adeeroo faranjiin hin hafne. Mana guutanii ugguu hooda mooraalli kiyya ka'e. Afaan Oromoo walliftaa namni garuu hoosii jedha. Hooda mooraalli kiyya ni deebi'e. Ni dhagamamoo maali jettee yaadne? Laa wanni ta'e akkamsi fakkaata amma TV baay'ee jira. Yoo reediyoona lakkooteehu 300 oli jira reediyoonuma waan jedhanu. Cufti isaanii rock roll taphatan waan akka Elvis Presley min amino. Fi ammas ka muuziqaa Irishii fi Scotlandii fa'aa taphatan. Namni waan kana waan hifatee fi muuziqaa Afrikaa fi muuziqaa Laatiinoo kana saalsaa saambaa kana dhagayuu barbaada. Muuziqaa yeroo sana walliftee yaadatta gaafa sana? Niin beeka. Maal jedhame? Am muuziqaa hoguu waanuma arkee nama sossoosu saniin barbaadee siisii faatiin hojjedhe. Siitu siyyaa. Yaa hundee bareedaa walluma alii birraa kana. Sanumatti hin jee because nama kana attract godhuu narra jira. Guyyaa jalqabaati waan ta'e wallee kiyya jedhanii waan qabatan hin jiru. Waanuma bareedaadhaan. Wallee Oromooti dheessuudha. Pilaanni kiyya kana akkasumatti jaalatama harkadhee amma torbaan osoo hin geenyetti baandiin South Afrikaa takka dhufte. South Afrikaa jaaniini manaajerri isaa Valanga Koozaa jaaniini adeeroo ati koordiyoonii taphattaa nan jeen baandiif si barbaadnaa nan jaan gitaaraas ni taphattaa'ee gitaaraas ni taphattaa'ee amma maal barbaadan wacii jira namni gitaara kophaa taphatu wacii jira nama waan sadii afur beeku wacii ni xiqqaata ni xiqqaataaf kana barbaadan saniin all in one way takka barbaadan saniif na jaalatan ammas baandii Afrikaa 12 ture Melbourne keessatti tokko muuziqaa Manjaro jaaniini baandiin keenya itti hinaafuu ture maaliif piyaanoo akkoordiyoo qaba keenya hin qabu piyaanoo akkoordiyoo saniif fedhan ammas amma ka'anii na fudhatan guyyaa takka kana piraaktiisa goone guyyaa sanbataa guyyaa sabtii jechuun galgala kootu jaanii naachi kilabii takka dhayne. Taphanne guutabannee guunfisu birrii doolaara 70 harka kaa'e. Guddaadha yeroo sana. Maaloo torbaan takka ati fi faamilii si nyaachees maala guddaa. Waaw. Amma kaa dalagaa godhadhe. Amma muuziqaan kafaluu jalqabde. Amma dalagaa godhadhe. Dalagaa siin hojjedha fuul taayimii. Hojjedheeti sabtii fi alhada. Muuziqaa. Meeshaa muuziqaa meeqa dandeessan mati? Lumaan dandeera hanqumaan si hime kana gitaara, bees gitaar, piyaanoo akkoordiyoon, harmooniikaallee ni dandeera. Harmoonika. Ittiin hojjedhu malee darbuu jaan dandeera, kongoo diraamii ni dandeera. Yaa. Egaa muuziqeessitoota warra kaanii wajjinis warra Ernie Garner fa'aa wajjiniin Melbourne keessatti muuziqaan kee baay'eedhuma beekamaadha. Akkuma internationally wayii tokkotti. Sanirra immoo darbee muuziqaa gosati muuziqaa hedduu jaallattuuf itti beekamtu Bob Marley Africa, Bob Marley reggae hedduu jaallatta. 1977 huguun an Jabuutii seene biyya keenya muuziqaan san hin seenne. Reggaeen sun hin jiru. Hin seenne gosa. Because waan inni Haile Sillaasee jaa waan jecha dargii ture gusan. Jabuutii guddaa keen bombaalee dhaga'an 1977 bombaalee dhageenyaan waaw meeshaa baandii san taphattu yoo gurra qabaatti cufa takka dhageessa beezni maal dalaga ritmii maal dalaga diraamni maal dalaga harmoonii maal kana cufa akkana baaseeti akkuma zeeta keessa ugguu bishaan nayxe zeeta bishaan keessa ugguu nayxe kana baamiti akkana waan bahu kanaan arkee jaaladhe booda qabsoo fi sii tolchi jeetii dhamane. Waan reggae kun. Egaa innis stand up faa jaamiti gaas
get up, stand up, stand up for you right. So anillee ni maal jedheni mirga kiyya falmaa suni. Akkana sab wajji walitti na fudhate dubbiin dhugaa rabbii yaa. Kilippiin ati yeroo sana wallistoota warreen faranjii wajjiniin namoota hedduu wajjiniin kan durii sangaa yogguu ilaallu namni kun Oromoodha yogguu jedhanii nutti himanii eenyuma namni kunii jennee gaafachaa ture. Ergasii immoo atis wallee moo Oromooyyuu baay'ee isaa reegee goote immoo as deebite keessumaa walleewwan yerooma dhiyeenya kana waggoota 8 kana keessa baafte keessa Hiriyaa jaalako manni gaara duuba manni gaara duuba sagaleen achirratti dhaga'amu muuziqaan achirra jiru walleewwan hedduu afaan Oromoo keessatti beeknu irratti tasuma waan addaati. Wallee kana saba kanatti gaafan as deebi'ee wallisu narraa fudhata uummanni jettee yaaddamu hangati yaaddammoo namni hubateera jettee yaadda wallee sana. Waa rabbii dalagaan tiyya muuziqaa Oromoodhaa darajaa sadarkaa addunyaatti geessu qofa. Maaliif beektaa namni kun yoo hin jaalanne wilii hin galleef jechuudha. Hanqa namni galuuf ati hin eedugaa. Si galtee? Kee kana achi geessuudha dalagaan kee. Aartiin immoo uummata dura deemee Exactly. daandii isa gaarii jedhamu agarsiisa. Yes. Yes. Egaa albamoota meeqaan gammatti kan hojjette yaadatta? Hin beeku. Baay'ee hin beeku. Lakkaaweetu hin beeku. Hin beeku baay'ee. Egaa walleewwan 74 kaawwa Oromoodha. 70 takka fa'aa about 145 akkana walii Hararii fi Oromoo jidduu kan hojjete. Seenaadhuma muuziqaa industirii Oromoo kana keessatti nama guddaa fi nama hangafa walleewwan kee gubbaa hanga gadiitti ergaawwan jajjaboo walleewwan qabanii hanga hojjette kana garuu gootota hin faarfamne keessa jirta. Dhugaa. Maaliif ta'e wanni sun? Namni Harariidhaan ni jaalata dhugatti. Ni jaalata. Namni kiyya kasolloquu kana arkeetiin maaliif gaazexaa hin taaneef jechuutiin sirba keessa seene. Ati bar wallisaa baay'ee jabaa keessuma daawwattoonni keenyas sirriitti yaadatu kana yaa saba koo abshirni bariiti nama jedhe nama fuulduratti raagu wayii takka. Barri san akka faranjiitii 2015 ture. Tigreen as turtee maybe bara takka hafeef hogguu sana hidhaa fi ajjechaan hedduu jabaa ture. Namuu sodaateetuma guyyaa callise sani kaniin an dhufee sirba 30 waraabee guutakkatti. Sirba 30 namni kilippii takkaan wanti godhee jee haasawa 30 waraabee Ibrahim Sa'id yoo gaafatte baatii 2 keessatti ganama ka'iitiin galgala gala. Si wajji wal arkine mana Adeeroo Ali Birratti wajji saasoyne akkana ture. Booda sirba kana dhoofadheetuma biyyaa baheyan. Booda biyya alaatti guyyaa gootootaatiin wanti kana labse. Oguu wanti kana labse Oromoon keessaa fi alatti iyyan. Biitii cufa oguu iyyite sirbitoonni Oromoo maal fedhaa beekan. Including Hacaaluu. Ka'anii gaa namuu oguu qabsoo jalqabee qeeroon kaate. Qeeroon kaanaan Tigreen kufte akkana ta'e. Narra daran yoo obboleessa kiyya Iliyaas Kifluu kaameeramaanii kiyya inni waan hedduu waan tana keessa dabree ture. Hidhamee musee dubbii tanatti. Dhuga waan hedduudha kan inni keessa dabarse. San booda immoo as deebitee waan araara Oromoo kanas immoo irraa dubbachuun qabaa. Malleen ni bariiti jedhee waa xiqqoo bariite araaramuu nu barbaachisaa jettee hamaa koo hamataa koo immoo jettee wallee biraatiin as deebite. Maal jechuudha hamaa koo hamataa koo jechuun nama kiyya hamaa ta'e kana hamatu maqaa hamaa natti kaayu numaa wal qabata gaafa gurgura koo wali dhufte nutumaatu wali hafaadha. Hamaa koo hamataa koo numaa wal qabata gaafa guyyaa rakkoo. Mee sagaleedhaan dhageenye
هماخو همتاخو هماخو همتاخو نما والكاباتا غافقو يا ركو هماخو همتاخو هماخو همتاخو دما في قراتشا الما نباتكو هربا والي كبنو نما والي اركو نما والكاباتا غافقو يا ركو يا قونچي مخوتكو مخبران تاتو خوتا والغرفنا فون فون في نياتو يا فون في نياتو يا walleewwan kee karra jalqabaa akkuma tamma jette jijjiiramoota fidaniiru. Walleewwan koo jijjiirama fidaniiru waan an jedhe sabni koo dhagahee hojiirra oolcheera jettee hin amantaa? Annumaa wallisa gaa because huguun an wallisu waan fuuldura deemu kana laaleetiin yaada kiyya walleettiin ibsuu barbaada. Walleettiin ibsuu barbaada tanumaa fi waan akkanaa godhee. Egaa adeerooni dur daftee dhufte turte biyya kana amma bara kana xiqqoo turtee dhufte natti fakkaata. Lakki waanuma kiyya akka seetaa biiti. Dafeetii isin dhufu tureetii isin dhufu amata lama yookiin sadii yoo heddummaati. Dhumaan dhufu biyyattii ilaalee ittiin gammadee qala. Kan ammaa kan akkamitti dhufte? Walleedhaaf moo boqochuudhaaf moo akka nama soorama bayoo tokko ritaayirmentiitti bashannanuudha moo? Ritaayirmentii tarii maaltu beeka Awustiraaliyaan yoo qorra taate qorra baqachuudha moo? Lakki hin qabnu qorra hin qabnu. Qorra hin qabdani hin qabnu nuti meelboorniin akkuma dirree dhawaati akkuma. Nuti biyya alaa hundumaa barri waan cabbiin jiru seen. Lakki hin jiru nu biratti hin jiru cabbiin arginu ijaan. Okay. Dhugaa rabbi dirree dhawumaa fi adaamaadha. Dirree dhawaa dhattee eegamma dhufte haarawaa kana. Baatii lamaan ta'e. Dirree dhawaa. Akkamitti argite amma xiqqoo dirree dhawaan babbareedaa jirti. Finfinneen illee bareedaa jirti. Kana akkamitti ilaalta? Biyyatee huguu dhuftu ganda itti dhalatteetu waayyuurra impoortaantiidha. Amma kun kooriidariin faa maal babbareeddee magaalaan xiqqoo jijjiirama addaa tokkorra jirti. San faa argite. Finfinnee faa yoo dhufte argite. Finfinneen Paariis taate baradeero. An intarneetitti afaan Arabaa waan hin dhagayuuf. Biyya Arabaa kana cufanii dhaga'ee Itoophiyaa irraa maal jedhanii gammachuu guddaa qaban Arabni kun mujrimoota baraka isaan garuu as huguu dhufan biyya daran nama saatu gaariidha jedhan nama saatiitu gaariidha jedhan duraan sa'aa 6 fi sa'aa 8 faa deemnee Iroopi dhaynee maal si fakkaate isaan diizertii keessa dhufan dhukkeedha. Giriin arguu barbaadan. Wanuma cituma giriin kanaa waan guddaa. Fi bishaan yaa'uu gaararraa yoo argame maaliif artifishaal illee hin gooneef. Hin gammadan. Amma takkaa fi lamaatu namni dhufee isa arginaan biyya deebi'anii biyya bareedduu jira jedhanii Saawuzii irraa kaatee sa'a 2 qofa biriirtee maallaqa isaatis bareedaadha. Namni isaatis bareeda. Nyaanni isaatis bareeda. Waayyuu jedhanii amma kanneen an beeku Saawuzii keessatti guruuppii ijaaran. Love of Ethiopia jedhanii uummata Itoophiyaa jaalatu jedhanii guruuppii dhabete. Kanneen an dhageessii babar. Baay'ee namatti tola kun baay'ee nama gammachiisa. Booda tuuristii hanqa san fida. Maallaqa hanqa san naqa. Adeero Siyyoonoo maaltu isa gammachiisa muuziqaadhaan alatti maaliin gammada yeroo biyya kanas dhufu ta'ee Awustiraaliyaa yeroo jirus maaliin gammada muuziqaadhaan alatti? Muuziqaan egaa waan nama hunduma keenya gammachiisu waan. Yaa an muuviin baay'ee jaaladha. Muuvii takkatti kumaatamaan arge miliyoonaan arge muuvii. Numaan arga. Muuziqaa kan jedhee siimuun qabu. Muuziqaa addunyaa cufaan dhagayaan. Ta Israa'eel ni dhagaya, ta Filipiin ni dhagaya. Muuziqumaan dhagaya. Kanuma addunyaa feete haa ta'u. Si galtee? Muuziqaa addunyaa guutuu dhageessa. Guutuun dhagaya. Guyyuu waan haaraa takkaan argachaa keessa. Muuziqaa ijoollee ammaa Oromoo yeroo ammaa kana baasaa jiran ijoollee
baay'ee qaqqaxalee jajjabduutu jira akkuma ati beektu. Barri keessan immoo 70moonni kun immoo muuziqaa of danda'e qaba. Warra ammaa kana fa'aa waan dhaggeeffattaa ijoollee. Ni dhagaa. Ijoollee jajjabduu jira amma. Nuti gaafa dardaraa sagalee qabnuu fi amma tokkoo miti bar. Amma sagalee akka shaabii akka billawaa hara bakka lama nama muru. Ummata sagalee akka sadii qabuu jira. Inni biraan wanni baay'inaan baroota 70moota sana keessa muuziqaan Oromoo hedduun isaa gama bahaa kanarraa dhufa ture. Isiniin hedduun keessan dabalate. Muuziqeessitoonni tarii parsantii 70-80 ta'an gama bahaa kana dhufu ture. Amma dhaloonni isin booda jiru akka keessan kana faana keessan itti fufee muuziqaa keessatti hirmaannaan akka durii san hin jiru. Sintuu akka gaariitti hin barsiifne moo gaappii san akkamittiin uumame? Waan nuti keenye waan nuti jalqabne anaa fi Albirraan faan firii isaa amma arku jira. Isiin waan lamaa fi waan sadiitti jalqabdi. Amma kaniin arku ragada. Ragada hedduu. Garuu an addunyaa biraa keessa seenaa jechuu barbaada. Waan akka reggae, waan akka rock, waan akka funky, waan akka maalin siinjaa country music, sigaltee waan akka blues. Muuziqaa kana keessa yoo seente muuziqaa Oromootu guddata yookiin nama biraati sibboona. Akkas. Egaa akkuma sila nutti himaa turte dhaloota ammaa kana keessa gama walleetiinis akkasumas immoo gama muuziqaa Oromoo kana keessatti nama ashaaraa isaa guddaa kaa'ee keessumaa gama kilippiin Oromoo yogguu ka'e hundumaa kilippota ka'e hundumaa dabalatee kilippota walleewwan muuziqaa kan biraa keessa jiran hedduu keessatti nama duuba jiru Eeliyaas wajjiniin walitti dhufeenya addaa qabdu. Eeliyaasis immoo istuudiyootti affeerree waa'ee Adeeroo maal nuun jedha laata jennee jirra. Daawwattoota keenya Eeliyaas Kifluu yookiin Daani as istuudiyoo keenyatti argamee jira. Eeliyaas Kifluu baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan leettanii. Akkam. Nagumaame jetta fayyuma. Adeeroo baga nagaan dhufte Eeliyaas. Baga nagaan leette. Egaa Adeeroo wajjiniin nama quunnamtii addaa qabu hiriyaa fakkaattu. Ana baasaati. Adeeroon abbaa kiyya gorsaa koo waa hunda dhugaa obboleessa abbaa waa hunda jechuun hin danda'a. Naaf kabaja addaa naman qabu keessaa isa tokkodha. Sila nan gaafadha jedhanii suma eegaa ture. Adeeroon ani waggaa 10 duran qaamaan isa beeka sagalee isaatiin alatti. Gaafa sanis akkuma kana jira ammallee akkanuma jira. Tarii icitii ati beektu jira waan Adeeroon nyaatu. Dhugaadha. Waggaa 3 arfan darbe Adeeroo akkuma argeetti fiizikaalii jabaadha. Nan soobida tanaan Sudaan. Ani maal jedha hojii irratti iyyuu Adeeroo ani nama sooruma beedha dhiisinarraa waan akkasii maaloo jedhamti. Adeeroo kana ofitti himiin. Ati jabaadhuma keetu jira. Akka malee. Je'eeniin yeroo marayyuu jedhaan. Shiroo jaallata baay'inaani. Shiroo jaallata gaafa biyya na dhufu. Biyya sanatti immoo Adeeroo maal na affeereyyuu. Shawarma. Shawarma. Akkana cirin. Dargaggummaan isaa icitii shiroo fi shaawarmaa duuba jiru. Dhugattuu bar shaawaraas geesse bar. Shaadhaan fite. Shaawaras na geesse. Shaawarmaas nyaachiste. Shaawarmaas shaashaas goote. Shaashaa. Wanti waan suunaa jedhaniin bishaan oowwaa jira. Guyyaa inni dhufu guyyaa tuunirraa gabaabbatee isa gammachiisuuf dhugaa rabbii. I don't know. Guyyaa innis yeroo gabaabbate. Hafi jennee hojii bar. Hundide. Inni biyya jaallata. Eeliyaas egaa Meelboornis deemteetta Adeeroo faachittis argiteetta walitti dhufeenyi keessan kanumaan waan jabaachaa dhufe wayii natti fakkaata. Kilippiiwwan Adeeroon biyya kana keessatti hojjete hedduu isaa duuba situ duuba jira. Kilippiiwwan Adeeroo kana qofa miti hankee guyyaa biraas itti deebi'uun hin oollu kanuma Adeeroo kana irratti xiyyeeffanna waan ta'eef har'a kilippiiwwan Oromoo hedduu duuba laphee dhibee kanan jechuu danda'u maybe parsantii 70 duuba
situ jira jedheeni amana bara waggoottan 5 6 7 kana dura dhiyeenya kana garuu kilipii irra baay'een jirtu maaltu ta'e Eliyaas? Dhugaadha. Hadiiroo waliin gaafan duubatti deebi'ee hojiiwwan isaarraa siif kaasee waan amma na gaafatteef illee itti si dhufa. Dhugumatti hadiiroo waliin akka jetti dhiyeenya kana osoo hin ta'in wal baruun keenya almost naannoo waggaa 11 dura wal barre. Innis gammachuudhaan natti amanee waan inni kan hin barbaadu amalli koo kana waan ani barbaadu kana waan ani barbaadu sana keessatti immoo yoon isan dhaga'u ol yoo taatee naaf argamte gammachuudhaan si faana jiraadha akka ilma Oromoo tokkotti waan ani barbaadu kana naan jedhe gaafa jalqabu wal argine achi booddee hojiiwwan isaa nan fudhee 1 2 3 jechaadhuma hojii hedduu waliin hojjenne isarraa waa hedduu baradhee na gorsaa jireenyuma koo keessatti illee galee nama na gorsuudha. Achi booddee hariiroo hojii ala obbolummaa akka abbaatti akka gorsaa tokkotti naaf immoo waan gaarii akka nama hawwutti adeeroon waan irraa hin barbaadu. Angaarummaa isaa daangaa maleen isarraa arge. Oromoodhuma isa durii beektaa isa durii qulqulluu gammachuu keetiitti nama gammadu argachuu keetiitti nama gammadu ani waan na bira jiruufi miti. Yeruma dhufe illeen naannoon yeroo jalqaba isa qubsiisetti qubata. Ani mana hidhaa osoo hin jiru gullallee dhuma dhufeetu hoteeluma sanatti qubatee nama jiraachaa turedha. Eliyaas hin jiru jedhee hin hafne. Waggaa 2 ta'e 3 gaafa dhufullee achumatti qubata. Ganama ciree waliin nyaan yoo hojii dalagaa qabaadhe deemi dalagaa keenaan ja'a. Lafa barbaadu ga'ee iluu deebiteetta kootu waliin ta'e. Waan hunda keessatti adeeroon waan kan koo keessatti waan jireenyuma koo keessatti illee nama evolve godhuudha. Waan hedduu nama gorsuudha. Kallattii nama natti argisiisuudha. Hojii waan saammuunis kabajaadhaan jaalalaan mariidhaan adeeroo kana goonaan jedha. Inni lakki yoo jedhellee waan ta'utti nana mansiisaanii malee dubatti hin deebi'u. Dhugaa dubbachuudhaaf walleewwan adeeroo namoonni durii keessuma warri oodiyoo dhaggeeffatan baay'ee sirriitti beeku. Garuu sababii keetiin eegas waliin akkasittiin jalqabdanii gama kilipiitiin dhufee adeerooyyuu wallisa hangafa ta'uusaa namni hedduun hubate jedheen amana ani mataa kiyya dabalatee jechuudha. Namni akkasii jiraasin hin beektanii edaa okay jenna turre dur jechuudha. Kana kilipoonni isaayyuu kilipii baay'ee sadarkaansaa ol kakka'e kabajaasaa eegdee hojjechaa turte argaan ture akkaataa uffata isaa bakka itti waraabamu hedduun isaa waan kabajaasaa eege ture. Yeroo kilipii hojjetan sin rakkisa adeeroon? Adeerooni nama rakkisu garuu sa'aatii ta'e irratti ga'e jennaan ga'eedha. Guyyaa guutuu irra ooluu hin dandeessu. Hojiidhaaf baate taanaan hojiidhuma irratti si arguu barbaada. Daftee hojii akkatti deebitu barbaada. Sa'a ta'e booddee immoo aara galfachuu barbaada. Katennaan katidha. Isaan ala adeeroon dhugumatti kabaja siif qaba si dhagaa maal godhu akkam godhu sirnaan dhaabatee akkaataa dhaabbii isaallee yoon sitti argisiise harkasaa akkas godhetu gurra sii kennee si dhaggeeffata. Sirnaan waan ati barbaadde waan hin galleefillee akkatti godhu godhee natti argisiisiin jedha. Isaan ala wanti si rakkisu tokkollee hin jiru hin bu'aa garuu. Hojii tokko irratti abshirni bariitii gaafa waraabnu fa'a bu'aa na rakkise. Gidduudhaan bu'aa fa'a bas ni dhaabna adeeroo bilis. Yoo ati boosse akkamitti nama honnachiisuu dandeessa. Kanaafiyyuu bilis hin jedhaan. Anni gaafa eegalu achiin seenaan faamu kaameeraamaaniiwwan
hunduu boo'ichatti gattaa'e. Aboo anis bar waan natti dhaga'amuutu jira danda'een. Ati immoo nu caala danda'uu qabdaa. Waan kana nama honnachiisuudhaaf ergaa kana sirnaan dabarfachuudhaaf ati dandeessee ciniinnattee nuuf hojjechuu qabdaa hin je'een inni irraa dubbachuu ni danda'a. Gaafas bo'uudhaan na rakkisee ture. Si'a meeqa kat jechaadhuma isa waraabaa turre. Achi booddee Dr. Ali Birraa waliin kilipii sanas gaafa hojjan nuti maanguddoo sa'aatii kana irratti adeeroonis ni dadhaba hojjedhuuti katsi jedhe. Ali Birraanis na dara ni bar. Ali Birraan hanqa danda'u yoo takka noo jedhe deebisuu hin dandeessu. Kanuma. Finish. Dhugaa. Yaa. Gaafas gondaan immoo addaan nukute miti marga keessatti. Otoo waraabdanii. Achi sa'aatiin gaafa geessu adeeroo itti nu deebi'i. Gondaatu sa'aatii keenya fudhatee inneetu akkuma teessosofnee gondaa irraa guurreetu hojiitti deebinee hojii sanas gaafas fidne. Bakka boo'aa san dhugaa yeroon san yeroo hamaa ture taayimii hojii deemaa onni is the time ni bariitiin gizee namni arkitee Oromoon rakkatee namu afaan qabee taa'u san waan Oromoon garaa isaa keessa jiru san dubbata. Abshirni bariitii laf bariisaa dukkanni hammaanti gujaan subii kun osoo aduun hin baane moor daarka taabar. Maal jechuudha? Hugguu ati bilisummaa dhihaatte namaatu dhuma jechuudha karaa biraatti. Saminaa warqeen isaa akka. Mee sagaleedhaan nu yaadachiisi mee adeero? Sagaleedhaan nu yaadachiisi. يا سبخو أبشرني بريتي ترررم يا لميخو أبشرني بريتي ترررم لف بريسا دكنتي أماتي أبشرني بريتي ديني دينا هيرينا مالاتو تفتر راسم مليدي رون دام باتو بيلي سما دوغا خداني أركمتو ديغا في لفي همالو بومباتو يا Yaa saba koo abshinni bariitii. Ni bariitii ni dhugaa hojii jabaa baay'ee itti dhamaane waa hedduu ofirra eegaa hojjannee bara sana iddoo kanatti sa'aatii tokko turtee waa dalagdee taanaan immediately iddoo sana jijjiirtee ofirra laaltee immoo iddoo biraatti waa goota. Egaa Eeliyaas walleewwan baay'ee keessattis qooda fudhachaa turtee wallee adeeroo dabalatee wallee kaanillee eenyu kana baddee jirta wallee kiliippiiwwan adda addaa daayirekti gochuudhaan maaltu ta'e? Dhugaadha. Kan hin badeelleen hojiiwwan gara biraatti qabame darbees ni hojjedha. Ammallee hojiiwwan adeeroollee of harkaa ni qaba. Amma hojii haaraa hojjechaa jirtu? Hojii haaraatti jirra. Iccitii baaseera adeeroo. Sila bashannanuun dhufee jedhee ture adeera. Irraa dubbatu adeeroon anis waanuma tokkotti qabamee biyya keessas bakkees waanuma gochuutti walii gadeechuutti malee ittuman jira. Adeeroo sila bashannanuun dhufee jettee turte garuu amma hojiillee akka of harkaa qabdu Eeliyaas iccitii baaseera. Hojii akkamitti adeera? Angaa guyyuu hogguun dhufee bashannana kiyya godhee at least hojii guddaa takka dalageetiin deema. Gaafa ni bariitirree jalqabdee sambooda hamaahoo hamataahoo guyyaa araaraa arraas odaan hojjedha jeetiin dhufe. Odaan Oromoodha ka Oromoon cufa jala walii dhufu. Ammaas gaaddisa Oromooti. Gaaddisa kana malee Oromoon hin jirtu. Alaabaa lameenuu keessa jira gabaabdutti. Alaabaa lameen kana waliif fiduuf hin dhufe ammaan. Odaa kanarraa haasa'u saba Oromoo odaa kana jalatti faandeeshina Oromooti. Akkatti jala walii qabu hogguun wallee tana wanti godhee baay'eeta barbaade dubbeen. Is big budget. Yoo xiqqaate 800 fi kana miti. Kuma 800 fi wayyu. Nama hedduutu irratti hirmaata.
baasa sadii afur shanfaa fuunee aadaa Oromoodhaa kutaa cufa uffannee odaa jalatti walitti qabannee abbaa gadaa waan hedduu jira achi keessatti. Sana goona hoguu jaan rispoonsaraa haa barbaadnu jaan. An nama kadhachuun barbaaduun jeen. Kun kadhaa miti barnaan jaan rispoonsaraa. Akka nama amansiisan hin beeku garuu. Jaaniiti nama shanfaachi haayanii nama duraa gaafannee yes jedhe. Gammachuun qaba adeeroof. Kuma dhibba saddeet jettanii miliyoonaan isin kenna jee. Wantuma kanaaf. Waan kana garuu adeero hojii kanarratti addaan si kute hojiin kun hojii adeeroo qofaa miti. Hojiidhuma hunda keenyaati. Hunda keenya waan ilaallatudha. Hojiin kun waa guddaa jabaa akka faaruutti ilmaan keenya bara baraan ka faarfatanidha. Nu bira darbee. Inni akkitti waa ilaalu inni iyyuu siif kaaseera jijjiirama dura hojiin inni dalage jijjiirama booddee gidduudhuma sana Oromoo walitti qabu araarsuu keessatti hamaa koo hamataa koo ilaaluu dandeessa hojii guddaa dhaamsa guddaa ka qabu. Ammallee waan inni qabatee dhufe kun waan guddaa dhugaa Oromoo fi Odaanii fi Oromoon adda hin ba'u. Akkuma argitan asxaawwan hedduu irratti waan Oromoo ibsu kamirratti iyyuu akka Oromiyaatti immoo loogoowwan seektaroota Oromiyaa keessa jiran kan mootummaa namni dhuunfaallee kan itti fayyadamu Odaan gaaddisa Oromooti. Odaan immoo Odaa jalatti waa hunda ilaalla. Odaa sana jalatti immoo walitti qabamna. Adeeroon sana yaadee dhufuusaatti baay'een gammade baay'een ajaa'ibsiifadhe. Sana booddee hojiin kun gaafa ilaallu maarshi baandii guutuu barbaada. Maarshiidhaan hojjetame. Maarshi aadaa wanti jara kana cufa nyaata barbaadanii. Nama 200 irratti ka hojii hirmaatu kana akkatti yaadee fi rammaree korodoora kanallee agarsiisuu barbaadna achi keessatti. Sigaltee wanni kun sila aadaa Oromootii fi mootummaa nu gargaaru irra ture. Waan kophaa baanuutii miti anis yeroo dhihaatte niin deema. Jaazgaa kaafe Iliyaas Kifluutti dhiiseetuma waan godha. Elias ni godha. Waan sirraa eegamu yoo goote deemu. An guyyaa takka waan guddaa kana harkuun waan barbaadu osoo hin duunetti. Abshir adeeroo. Yeroo gabaabaatti milkeessitanii dhugaa dubbachuuf yeroo guusi nama dubbattanii imaajin gochaan ture sammuu kiyya keessatti kiliippiin isaa maal fakkaachuu danda'a wallee akkamii ta'uu danda'a dhugaa dubbachuuf immoo jaarsa guddaa qabnu ammatti siyoodha siyoo jalaa immoo wantoota akkasii gaafa dhageessu waan guddaa ta'a jedheen abdii guddaa irraa qaba. Itti milkaa'ansiniin jedha. Dhumarratti adeeroon dhaamsati dargaggootaaf qabdu maali? Waan Oromoodhaa, waan Abbaa Gadaa, waan Sinqeedhaa, waan laalchiinsa akkanaa ka Oromoof hojjetu godhaa jechuun barbaade. Itti yaadanii waan bareedaa yoo haayan Oromoo ni fayyada jeetiin amana. Tana isinirraa barbaadna adeeroo. Egaa kun ergaa baay'ee jabaadha. Dargaggoota keenyaaf immoo fakkeenya guddaa ta'a jedheen amana. Egaa lachuun keessanii yeroo qabdanirraa piroojeektii guddaa immoo hojjechaa jirtan kanarraa immoo yeroo keessan fudhattanii gama shoo keenyaa waan dhuftaniif waliin gaaffiif deebii waan taasifneef gammachuu guddaatu natti dhagahama. Eliyaas wajjin yeroo biraa walitti deebinee bal'inaanii hojiiwwan isaa fi waan inni hangammaatti godhe deebinee mari'annaa har'a waan adeeroo qofa irratti waan xiyyeeffannee fi carraa kanaan mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa magaalaa Finfinneetiif mootummaa magaalaa Dirreedhawaatiif akkasumas kan mootummaa naannoo Harariitiif hundumaafuu namni kun Afandii Muummee Siyyoo wallisaa hedduu jabaa fi jaalatama seenaa Oromoo keessattis wanta gurguddaa taasisee raawwatee yeroo ammaa kana kabajaadhaan jiraachaa jiru
Fuulduratti immoo gaa namoota nu dura waa godhanii uummata kanaaf gumaacha olaanaa taasisaniif yeroo bakka qabaannu warri duubaa dhufee immoo hojjetu abdii godhata. Egereen keenya akka toltuuf immoo nu fayyada. Yeroon itti nama guddaa kana kabajaadhaan sagantaa addaatiin waan guddaadhaan immoo walitti deebinee kabajnu jiraachuu qaba. Isa kanaaf hundumti keessan tumsa gochuu qabdu jedhee namana gama kiyyaanii. Atillee sagantaa keetiif adeeroo affeeruu keetiif yaada amma kaastee irratti waa xiqqashuu jechuu kan hin barbaadu. Adeeroon nama faarfamuu hin barbaanne garuu harka lafa jalaatiin waa baay'ee ka dalagaa nama jirudha. Waan baay'ee waan hin beeku hin qaba. Biyyaa fi saba isaatiif muuziqaatiin ala waan humni isaa danda'u gumaacha gurguddaa taasisaa jira. Namni kun ammuma immoo beekuu qabnu immoo nama kana ni beeknaayee isa jedhus gaaffii keessa ni gala. Gara fuulduraatti immoo nama gurguddaa akkasii kana kabajuun boriif of kabajuudha. Kanaafiyyuu adeeroo kabajuun of kabajuudha, Oromoo kabajuudha, Oromoonis akka kabajamu gochuudha. Ilillii Grand Real Estate warreen ulaagaa liqaa guuttan baankii Awaash waliin haalli isiniif mijatee waan jiruuf manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa wallisaa hangafaa fi jaalatama Afandii Muummee Siyyoo waliin akkasumas immoo jaala isaa wallisaa akkasumas daayireektara kiliipota Oromoo hedduu Eliyaas Kifloo wajjin kan guyyaa har'aa taasifanne asuma irratti xumuruudhaaf dirqamna. Sababii yerootiif qofa torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif gammadaa shoo daawwachaa waan jirtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Sagantaan keenya kun immoo akka kanatti bareedee tottolee simbiraan akka geessifnuuf gaheen ispoonsaroota keenyaa daran olaanaadha. Ispoonsaroonni keenya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoom akkasumas Ilillii Grand Real Estate turanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Maarree sagantaan kun immoo akkasitti simbiraan akka geessifnuu fi akkasumas gaheen hojjettoota Risaa Miidiyaa gammadaa shoorraa Antiqoo Saayyaas guyyaa har'aa daayirektii gochuu fi qindeessuudhaan akkasumas Biqilaa Mitikkuu fi Abdii Jireenyaa hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Torban nama torbanii nu haa taasisu.